Qamisiin uffadhee taa'aa beektaa? Har'a kolfaa naasoo dhugaa dubbachuudhaafi qamisiin uffadhee taa'ayyuu ammoo naan jedhe inni kakkoo qamisiin irraa baasisu irratti uwwise inni kakkee qamisiisutti uwwise beeku kan yeddaan ol ka'uu sodaatee bilbila akkas godhe dhugaa. Ol ka'uu saalfadheen bilbila koo akkas godhe ka'een isa ofirraa baase. Cun sheemiin dhaqabe bakka sheemiin dhaqabe gaafuman sallame bulee sanaa kennan intinii sana bitee naa kennee jennaan uffadhee tokko bakka narraa bareedu yeroon deemu narraa bareedu yeroon taa'u narraa bareedu narra akkadde bakka dhumarraa guyyaa sadii bokkam uffadheen baasee gatee galagalee yullaa lachuma isaan biratti gateen mana kootti gale torbee tokko wayii isaan bira ture. Ammas achi deebiin gara biyya kanaa soggaan dhufe akkasuma ani mangodhu dhabeen ati jumaa sinnattuu nu dhugaan salaatu miname ijoolleen na baseenna ani mangodhu dhabee tokko bitadheen guyyaa tokko dhaqeen guyyaa sanaa Yesuusin kadhachaa oole jechuudha. Kadhachaan oole ishee uffadhee viidiyoo xiqqoo tokko sobee fakkeessaa dhumaaf waraabee gadhiise. Viidiyoon sun baay'ee ilaalamte addee ati bakka maqaa moggaa sangachi jalatti abaluu jedhamtuu qabdaa namoota saabota durdurii beekamoo ta'anii maqaa isaanii jalatti katabanii abaluu si jenna kana si jenna abaluu si jenna viidiyoo sana jala jira amma itti ilaaluu dandeessu barreeffamni sun. Anitti man kolfa yaada kootti. Walumaa galatti bakka sana keessatti akka nama warra du'aa gaheeti. Bakka sana jiraachuu jechuun namni gaafa warra du'aa dhaqu hin kolfu, waan arge naasa'u, waan arge dubbatu. Jechuun amma fakkeenyaaf mana fincaanii yoo dhaqxe bilbila naasoftuu namaa wajjin hin dubbattu. Jinniitu sitti gala waan ta'eef. Waan baay'ee na naasofsiisiidhaayi. Ani dhugaa dubbachuudhaaf Yesuus Kiristoosiin erga namaneetu na ajjeesuu ta'u na gubanii dhugaa waaqayyooti du'eeran jedhaan. Haaleluyyaa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Waan tokko natti fakkaachaa hin jiru. Isan gane Yesuus koo baga araarfadhe malee. Inna ija jabina hin qabdu akka nama warra du'aa gaheeti. Warra du'aa namni dhaqe amma hin kolfu, akka argeen kolfu, akka argeen gammadu, nyaata akka barbaade nyaata garuu ittiin tolu. Amma warra du'aa nyaanni jira bara. Hin nyaatta. Garuu sin gammachiisu. Si galee namumti beekamaa kun namumti jabaa sooressi kun yoo du'e inni akka garuu gammachuun qabdu si galee maaliifi iddoon sun akka nama warra du'aa dhaqeeti. Gammachuudhuma kan jedhamtu keessa hin jiru. Nagaadhuma kan jedhamtu keessa hin jiru. Boqonnaadhuma kan jedhamtu keessa hin jiru. Haadha galfiidhuma kan jedhamtu keessa hin jiru. Every time yeroo hunda sammuun kee kun question markidha bakka. Gaaffiidhaan guutamaa. Yeroo akkas gortu, yeroo kana laaltu, yeroo sana laaltu, yeroo baluun ilaaltu, yeroo waan tokko laaltu bakka sammuun kee gaaffii. Bakka yeroo hundumaa sammuun kee kun gaaffiidhaan si guutamaa. Keessi kee boqonnaan qabu. Nagaadhumti wanti jedhan iddoo sana hin jiru. Iddoo sana kan jiru dhiphachuu bakka argitaniittus akkasumatti iyyuu buddeen nama quubsu irratti beekuu itti maasiriin. Wanti nama quubsu tokko otooma namatti hin dhufiin iyyuu nama beekama akkamatti ilaalanii iyyuu beeku. Wanti nama quubsu tokko akkamatti ilaalamee iyyuu beekama. An dhaqee ji'a tokko hin geenye kanan mataatiin gaddeeffifamee haatiif abbaan kollee raabsamuu jalqabanii yeroo sana kaasinan bakka. Durani murteesseera haariidhaan waan hin deemee fi abidda yoo qabaatu tuma jedhee marrakkadha jedhee murteesseen ture. Garuu hin dandeenye bakka. Takka yeroo sana kaasee bakka. Of keessaa baasaan dhufe maaliifi wanti gaariin immoo ofitti si hawwataa deema malee ofirraa ignore si gochaa deema. Kun garuu akkam si gochaa deema beektaa? Ofirraa ignore si gochaa deema. Ofirraa si dhiibbataa, si darbataa, ofirraa si fageessaa deema wantichi malee ofitti si dhiyeessaan deema. Ofirraa dhaggeeffadhaa. Kanaafi walumaa galatti wanti iddoo sana jiru wanta boqonnaa namaa kennu miti. Yesuus Kiristoos akkas jedhe ani nagaa kun isiniif kennaa. Nagaan isiniif kennu immoo akka kan biyya lafaa miti. Garaan keessan hin raafamiini. Nagaan inni kan koo kan biyya lafaarraa adda jedhe. Ani gaafa Yesuusitti amane nagaa isi biyyi lafaa kennu sanatu hin taane isa Yesuus Kiristoosiin karaa hafuura qulqulluu namaa kennamu sanan fudhadhe. Dhugaa dubbachuudhaaf. Gammadeen beeku, kolfeen beeku, ammamuu nyaadhee yoo dhugan waan hin dhabeen qabu iddoo sanatti. Duras waan hin dhabeen qabu, achittis waan hin dhabeen qabu, nan nyaadha, nan dhuga, nan uffadha. Illime dheerrafa. Garuu nagaan qabu, gammachuun qabu. Ceephoo of ceephaan jiraadha. Akka nama xuraa'ummaa dalaguuttan jiraadha bakka jechuun. Akka nama xuraa'ummaa dalagaa of ceephaa yeroo hundumaa of waqasu tokko akkasittan jiraadha jireenyi koo.
na ceephaadha bakka ofan ceephaa jireenyi koo gammachuun qabu keessi koo kun cinqiidhaan guutamaadha jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Innaa walumaa galatti bakka sana nagaan hin jiru. Mana Yesuus Kiristoos keessa qofaadha nagaan kan inni jiru. Ani gaafan kaleessa mana abbaa kootti deebi'u ani arrattan qabee ture. Yeroon arratti qabeen ture gaafa sa'aatiin ni ta'u arruma dhaabara arratti qabamee jira arruma naan jedhanii bakka siluma gammadeeraan anarra jechuuf iyyoon ture silisa. Dan gammadee dhugaanatti hin fakkaanne amman qalbii diddiirradhuttaan ariifadhe. Yeroo sanatti namoonni keessattuu heeraan seenaan yookaan immoo faarfataan seenaa qixxaataa namani Elaa oolaa waaqayyoo isa ofiisaarra na jaallate. Elaa oolaa waaqayyoo isa cubbuu addunyaa maraa baate. Du'a namni otuu laalee baqatu itti adeemtee matgaraa kee guutu kan jedhu faarfannaa sana baay'een jaalladhan ture. Dhaggeeffataan guddadhe. Gaafa inni yeroo tibbuma shaadaa qabadhe guyyaa 2-3 akkas kunoo isaanuma kana jechuudha. Asirratti gaafa laaltanii namuma salphaa wayii isinitti fakkaata garuu faarfataa kana namni hin beekne hin jiru. Tariin beektan ta'uu danda'a. Heeraan seenaadhaan yeroo tarii heeraan maqaa mucaa isaanii ta'uu danda'a dheeyyaadhe kakotti gaafa teenki godhu. I think akkasuma na fakkaata. Maqaan isaanii seenaa qixxaataati faarfataa jabaadha. Bara 2000 meeqa nan yaadadha faarfannaan sun yeroo inni gadhiifamu. Faarfataan isa duukaa sagalee bookaalii galee gadhiise bara sana biyya keenya dhufe achumaan faarfannaa sana agarsiisetu achumaan faarfannaa sana qabadde faarfataa sanbataatu intini galee fi ture isatu achumaan nutti agarsiise innaan achumaan faarfannaa isaanii qabaddeen dhafe jechuudha. Innaa isaa walumaa galatti nama jabaadha. Faarfannaa isaanii immoo yeroo hundumaa keessattuu yeroo faasikaa yeroo soomaadha kan faarfatamu faarfannaan isaanii. Du'a namni yoo torgee baqatu itti adeemtee matgaraa kee guutu. Jaalallee koo siif wareegama hatuun taateem du'a mucaa namaa. Du'a namni yoo torgee baqatu itti adeemtee matgaraa kee guutu. Jaalallee koo siif wareegama hatuun taatee du'a mucaa namaa. Maal jedha faarfannaan isaanii faarfannaa baay'ee bareedaadha. Innaa isaa yeroo sun tibban shaadaa qabadhe sana isaan hin beeku dhufanii na dubbisanii. Yeroo san keessaan barreeffama dheeraa barreessaniiru barreeffama kana dubbiseen yeroo sana miira keessan jira waan ta'eef hin fudhanne barreeffamichuun hangallee badaas hin laallee xiqqoo tureen ammas garaana nyaate jecha tokko tacha keessa jirti garaana nyaatee jennaanan kirqabee gaafa laalu isaan natti fakkaatan kun faarfataa seenaadha miti jedheen bilbila gaafa laadhu maqaa isaaniitiin naa dhufe bilbila yookiin gaafa naa bilbila maqaa isaaniitiin gammadee bakka. Yeroo sanayyuu waan baay'ee duukaa so'een dhumarra garuu garaa koon hire. Yoo isaan yaalii guddaa godhanii ture yeroo isaanii qaalii kana biyya Kanaadaa jiru na fakkaata. Yeroo isaanii qaalii kana jechuudha gubanii yeroo cherichii dhaqan irraa gubanii yeroo deeman irraa gubanii dhaabbatanii jechuudha dhaabbatanii dhugaa dubbachuudhaaf dhaabbataniitu na haasofsiisu jechuudha yeroo dheeraa na haasofsiisaa turan jechuudha yeroo dheeraa Kanaadaa jiruyyuu Kanaadaatti na waamaan turre. Birrii walitti siifan qaba namoota Ameerikaa jiran walitti waaminaan hin jenne. Waan sammuun keessi ajaje godhi yaa'amoo. Waan sammuun keessi ajaje godhi ani kana godhi isin hin jedhu kana godhi isin hin jedhu. Yeroo jalqabaaf isaan yeroo sana kan na duukaa baay'ee dadhabaa ture jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Eddeesii immoo isaaniiyyuu nan dhabe ni sa'aatiin barbaadetti immoo argachuu iyyuu hin dandeenye. Nabiloo kan ta'e hin beeku. Anu tunaasaa kana haasootu haalli keessa mijataadha taanaan faarfannaa sana tunaa faarfattan keessa kootu baqachuun keessa kootu natti tola. Sinii danda'ama taanaan mee naa faarfadhaame. Faarfadhaame qoshee. Naa faarfadha. Eebbifame ammoo dhugaadha baay'ee gammannaa kaleessa gaafa sisteriin kee utuu du'eera ta'e utuu lubbuu isaa darbeera ta'e naa wayyeettu baay'ee natti dhaga'amaa ture dhugaa dubbachuu fi Gooftaa Yesuusiin ganuun aadonnoo akkamitti akka namoonni haalli dhiibee nama geessuu danda'a. Paaster Abdoo namni tokko bu'aame. Paaster Abdoo as jala jiru namni tokko bu'aa fi dhiifamaa gidduu seenu paaster seena. Paaster Abdoodhaa fi fiigeessaniin bu'aa deemaa ol jala. Yaa awwaleen anillee yaa faarfannaa siin faarfadhaa gaaffii malamaan tokko waan tokko akkatti dubbattus gaafachuuf hin ture malee amma yoo jirran jira.
awwaleen yeroo baay'ee si wajjiniin viidiyoo haasaa ture wanta nama si kaasaa ture sunillee nama kolfisiisas namoonni mee dhumarratti gaaffii si gaafadha gaaffii osoo hin taane yaaduma akka laattu waan tokko tokko namootaaf hubannoo akka ta'uu fi faarfannaa hin faarfannaa. Ila ola waaqayyo isa cubbuu addunyaa maraabate ila ola waaqayyo isa ofiisaarra na jaallate ila ola waaqayyo isa cubbuu addunyaa maraabate ila ola waaqayyo isa ofiisaarra nu jaallate ila ola waaqayyo isa cubbuu addunyaa maraabate ila ola waaqayyo isa ofiisaarra nu jaallate du'a namni utuu argee baqatu itti adeemtee matkaraa kee guutu jaalallee kosiifan wareegamaa atuun taatee du'a mucaa namaa du'a namni utuu argee baqattu itti adeemtee matkaraa kee guutu jaalallee kosiifan wareegamaa atuun taatee du'a mucaa namaa du'a namni utuu argee baqattu itti adeemtee matkaraa kee guutu jaalallee kosiifan wareegamaa atuun taatee du'a mucaa namaa du'a namni utuu argee baqatu itti adeemtee matkaraa kee guutu jaalallee kosiifan wareegamaa atuun taatee du'a mucaa namaa hin irraanfadhu olmaatiin naaf oolte wargamaa irraanfadhu nama qaadhaattee duute dhuguma hin irraanfadhu addunyaan dukkanaas duukeetiin ifee hin irraanfadhu fudhu wareega kee lubbuu koosii fide hin irraanfadhu olmaatiin naaf oolte wargamaa hin irraanfadhu nama qaadhaattee duute dhuguma hin irraanfadhu addunyaan dukkanaas duukeetiin ifee hin irraanfadhu fudhu wareega kee lubbuu koosii fide hin irraanfadhu olmaatiin naaf oolte wargamaa hin irraanfadhu nama qaadhaattee duute dhuguma hin irraanfadhu addunyaan dukkanaas duukeetiin ifee hin irraanfadhu fudhu wareega kee lubbuu koosii fide xoofoo dhangaggaa duddee fiixaan baafte fayyina koo abbaa koo fooniif dhiigaan miti sitti waamama eenyummaan koo dhannaa haaraa uffadheeni si wajjinan du'aa kee maafan maqaa keen faarfadhu cubbamaatu lubabe maal jedhee deebisu kan keenan teessisu rakkoo sana raasee situu narraa kaasee xoofoo dhangaggaa duddee fiixaan baafte fayyina koo abbaa fooniif dhiigaan miti sitti waamama eenyummaan koo dhagna haaraa uffadheeni si wajjinan du'aa kee maafan maqaa keen faarfadhu cubbamaatu lubate dhagna haaraa uffadheeni si wajjinan du'aa kee maafan maqaa keen faarfadhu cubbamaatu namate akkam na jaallattanaani naaf ulfina kee ganniifte naa birmattee mariifattee du'aa goote saafuu safuu dharaara kee
Cubbamaaf laatte mirga kee geeddarteettaa margama koo maal dinqii daraarri kee. Si olitti gadi buute mootummaa du'aa onsite waanjoo siif hin malle baatte fayyina koof karaa taate dinqiin kana caalu hin jiru fayyinni koo fayyaa kooti dhiiga kee dhiiga qulqulluu naaf lolaa.